Isnete hedduu galatoomaa jedha. Karaa biraatiin ammoo yoo waa'ee oboollee yaadannu yeroo garii biyya keessatti namoonni haawwatii kenna yaadatu jira. Isaan meeshaa waraanaa qabatanii baanillee waraanuu baatanii mana keessatti hagam rakkataa jiru. Jarri kunniin haawwatiin kenna abbootii haadholee yoo ta'ani jaalataniiti filataniiti. Kanaafuu isaan illee qabsaawaa guddaa haawwatiin biyya jiranii jechuun karaa kanaan yaadatu qabna. Wanti biraa kan isin yaadachiisuu barbaadu keessattuu waa'ee madhaabaa qofallee dubbatu odoo hin taane akka nam tokko tokkootitti humna guddaa qabna. Yeroo baay'ee ekaleen maa kana hojjate ekaleen kana godhe quba namatti qabu odoo hin taane humna qabna. Namni ufitti amane dura ufii hojjeta. Waan ufii hin hojjenne namarra kaa'uuni dadhabina guddaa. Odoo ufiin tankaarfanne maaliif na duukaa hin tankaarfanne kun dadhabina guddaa. Maaliif nama balaaleffanna? Maaliif dhaaba garagaraa balaaleffanna? Ani maal godhaara? Yoo ani hojjadhe, yoo ati hojjatte, yoo atis hojjatte guddinni kana ufiif attamanuu kana. Kanaan alatti garuu Oromoon nu dadhaba Oromoo kana akkana fakkaatutti warri hooggantoonni hoogganan hojjetuu hin danda'an. Isaan nama kaulii qabuu danda'an isaan. Isaan fakkii yoo nu ta'an Oromoon gargar hin ta'u. Soba. Namni dhaaba fees ta'u, dargaggoos ta'u, namni hoogganu karaa biraa yoo kabiraatti mul'ise namni biraa hin dogoggoru. Hadha namni tokko nama dhibbaatiin afoo ba'ee kana godhaa jedhe duukama deema. Kanaafuu humna qabnaa tokko tokko kennaan bu'aa tokko haa hojjannu. Karaa biraatiin ammoo yeroon tun ammoo ulfaataa dhufaa jirti. Naannoon waraanni garagaraa ka'aa jira. Yeroon keessattuu tokkummaa afaan qofa odoo hin taane bakkuma jirrutti tokko tokko kennaa yoo cimne bilisummaan illee fagoo hin jirtu jechuudha. Fakkii tokko isinitti himaa yeroo tokko bakka hojiitti qonna qotan nama gara 10 ta'aniit yoo lafa qotanii akka tasaa tokko ka afoo jiru maal argaa isa pineapple abaabii kana guddaa isaa arga. Akkuma abaabii kana argeeni irraa baqate. Maaliif dur argeen beeku? Maal jedheen hiriyoota isaati as keessatti bulguu argee waan nama nyaatu argee bulguu argee bulguu argee bulguu argee walumaan baqatan. Inootii gal bulguu dheessanii lafa ofii irraa jechuudha. Kabraa afoon itti dhufan lafa qotuutti dhufan maal taate bulguu agarree dhugaa lakka bulguu argee bulguu kanaafuu illee walumaan baqatan. Bulguu ta'uu isaa hin agarre. Jarri kuuwwan illee hin agarre. Amma illee numa fiigan. Kabraa illee dhufe. Maal agartan? Bulguu argee. Bulguu agarte walumaan baqate. Garuu bulguu miti. Sadaffaa dhufe maal baqatan jiran? Bulguu agarree bulguu nama nyaata. Lakkaa bulguu miti. Bulguu dhugamaan agarre. Lakkaa ani bulguu miti dhagaan achi deema. Inni darbenaani innummaanuu bulguu jedhani. Maaliif bulguu isaan argan inni bulguu kana deemaa jira. Inni irra darbee isumallee akka bulguutti baqatan. Arfaffaan dhufe beekamaa isin jira adreesse. Arfaffaan dhufe jennaan maal taatan jiran bulguu agarree dhugaa akkana dhugamaan bulguu dheessuma qabdanii jedhe walumaan dheesse. Walumaan dheesse bakka isaan geesse dhokatee deebi'e. Yoo ilaalu bulguu miti waan nyaatanii abaabii guddaa isaan suutuma jedhee addaan balee ilaalee akkamitti mi'aaya. Suutumaan jedhee dhokatee deebi'ee firee isaa keessaa fuudhee bakka isaan jiranitti dhaabee seerumaan guddisee yoo argan akka ho'iitti mi'aaya.
hinyaatanii gammadanii jarame jedheen wanti siddeessa qabuun bulbuutti abaabii kanaa wanna kanaa dhugaa koottaa lafa kennan taalee jiru wal qabatanii achi teessanii jechuudha. Maal jechuu barbaadeetti dhugamaanii yeroo ammaa kan abaa'uu wanta garaagaraa fi namooti garaagaraa akka irraa baqatan ta'aniiran dhugamaan hundumtuu kan irraa baqatu kanarraa miti. Namni yoo baqatu kabraa fakkii ta'eeti dhugaa wanti jedheeti namni garana deebisu jira. Lakki rakkoon hin jiru afoo dhaabatu jechuudha. Kanaafuu jaran waa'ee Oromoo dhugamaan hunda keenya harka jirti. Kanaafuu ani haa hojjedhu waan biraa namni haasa'u kabraa haasa'u rakkoon hin jiru. Irra guddaan illee walga'ii ka godhu waan sodaachisu hin jiru. Namni hojjetu hin sodaatu ofoo dhaabatee yoo hojjetu ta'e yoo hin sobne ta'e hagam kabraan hojjeta kana caalaa danda'u. Maaliif haasa'u? Kanaafuu waan dandeenye haa hojjetu. Yoo sangoone ta'e ummata biraallee meenu ufillee meenu galatoomaa.